biiftuu miidiyaa oduu guyyaarraa qabannee dhufnee dhufaan turan affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin namni siyaasaa Oromoo beekamaa fi yeroo mootummaa wayyaanee keessatti qabsoon siyaasaa mootummaa mormuun gaggeeffamaa ture keessatti hirmaannaa cimaa kan godhan akkasumas gaazexeessaa raadiyoo daandii haqaa ta'uun qabsoof tumsaa gochaa kan turan obbo Hamzaa Booranaa fira isaanii kan akka ilma ofiitti jaallatan tokko haala nama gaddisiisuu fi hedduu rifachiisuun ajjeefamuu beeksisaniiru. Obbo Hamzaa Booranaa ergaa isaanii keessatti akka ibsanitti firri isaanii kun nama amala gaarii qabu hawaasa biratti jaallatamaa fi kabajamaa ture jedhaniiru. Namoota hedduu waliin hariiroo gaarii kan qabu nama kabajuu fi hawaasa isaa tajaajilaa ture jechuun yaadachiisaniiru. Dhala namaa hundaan waliigalee jiraataa ture kan jedhan obbo Hamzaan nama xinnaa fi guddaa walqixa kabaja akkasumas nama kamiyyuu tuffatee hin ilaalu jedhaniiru. Dhiira jabaan irraa galaafatan gaddi kun baay'ee ulfaataadha jechuun obbo Hamzaan gaddaa isaanii ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti firri isaanii kan akka ilma ofiitti jaalatan kun duuti isaa isaan qofa osoo hin taane maatii fi hiriyoota akkasumas namoota isa beekan irratti dhiibbaa guddaa uumuu eeraniiru. Haala du'a isaa ilaalchee garuu gaaffileen hedduun hanga ammaatti deebii malee hafaniiru. Eenyutu ajjeese maaliif ajjeefame jechuun mootummaa fi qaamoleen nageenyaa irra deebiin ibsa akka kennan obbo Hamzaa Booranaa gaafataniiru. Obbo Hamzaan mootummaa fi qaamolee nageenyatiif waamicha cimaa dabarsuun dhimma kana irratti qorannoo guutuu fi walaba ta'e akka gaggeeffamu gaafataniiru. Namoonni gochaa kana keessatti hirmaatan yoo jiraatanis seera duratti dhiyaatanii akka mootummaa irraa itti gaafatamummaa isaanii akka fudhatan jechuun ergaa dabarsaniiru. Dabalataanis namoonni odeeffannoo dhimma kana waliin wal qabatu qaban kamiyyuu dhugaan akka ifa bahuuf qaamolee nageenyaa fi mootummaa dhimmi ilaallatuuf akka dabarsan yaamicha dhiyeessaniiru. Duuti firaa obbo Hamzaa Booranaa kun yeroo gabaabaa keessatti hawaasa keessatti marii bal'aa kaasuun miidiyaalee hawaasaa irratti yaaddoo fi gadda guddaa uumeera. Namoonni hedduun gadda isaanii ibsataa kan jiran yoo ta'u mootummaa fi qaamoleen nageenyaa dhimma kana irratti hojii isaanii akka hojjetan cimsanii gaafataniiru. Akka ibsa obbo Hamzaa Booranaa keessatti hirametti sirni awwaalcha isaa guyyaa har'aa magaalaa Yaaballoo keessatti Bataskaana Maariyaamii Yaaballoo keessatti sa'a 9tti akka raawwatame ibsameera. Oduu keenyaatti aduun Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa haleellaa dhiyoo kana godina Arsii Bahaa Aanaa Sakoo keessatti raawwatameef waraana bilisummaa Oromoo WBO kan mootummaan shanee jedhee waamu himateera. WBO'n garee hidhatee socho'u kun garuu itti gaafatamummaa gocha kanaa guutummaatti haaleeraa jedhame. Ibsa qorannoo jalqabaa hordofee kaleessa baheen Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa odeeffannoo iddoo gochaan sirriitti raawwatame argamuun miidhamtootaa fi maatiiwwan isaanii waliin bilbilaa fi qaamaan haasa'uun akkasumas dhaabbata mootummaa dhimmi ilaallatu waliin mari'achuun walitti qabuu isaa ibseera. Bu'uuraa kanaan komishinichi tarkaanfiiwwan caamsaa 30 fi waxabajii 2026 gidduutti raawwatamanii hedduudha. Lubbuun namoota nagaa fi humnoota nageenyaa mootummaa darbuu buqqa'insi jiraattota bal'aa fi manca'insa qabeenyaa muudachuu isaa mirkaneessuu danda'eera jedhe. Akka gabaasa Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaatti sochiin garee hidhate kanaa jalqaba irratti gandaa xeeletee caafaa keessatti caamsaa 29 kan mul'ate yoo ta'u kunis miseensonni milishaa naannoo fi poolisiin farra riphee lolaa Oromiyaa akka achitti bobba'an taasiseera jedhe. Gabaasichi akka jedhetti waldhabdeen humnoota nageenyaa fi garee hidhate gidduutti erga ka'een booda namoota nagaa irratti tarkaanfiin fudhatame jedheera. Gabaasni kun akka mul'isutti gocha kanaan namoonni nagaa 3 kan ajjeefaman yoo ta'u isaanis Haayiluun Gusee fi Saamuu Abbaayinee kanneen naannoo sanaa baqachuu hin danda'inii fi Baaxoo Sanafoo jiraataa hordofaa amantii Islaamaa kan ta'e yeroo sana loon eegaa ture jedhameera. Xiyyeeffannoon qabeenyi hedduun kan gubame yoo ta'u manni amantaa qulqulluu Gabreelii Xeelataas gubateera jedhameera. Dabalataan dallaan masjiida Sheek Mustafaa Biyyoo Butee miidhamuu isaa addeesseera. Bu'uuraa kanaan weertuun fayyaa Xeelataa Caaffaa manneen dhuunfaa fi maddeen daldalaa qindoominaan kan saamaman yoo ta'u jiraattonni 2650 ol buqqa'aniiru jedhameera. Gabaasni kun waakkannaa WBO dhiyoo gocha kanaan hidhata hin qabu jechuun baaseen waliin kan wal dhiitu ta'a jedhameera. Ibsaa waxabajjii 4 baaseen gareen hidhate kun aangawoota federaalaa fi naannoo Oromiyaa waldhabdee hawaasa Arsii keessatti uumame qindeessuu fi jeequmsa naannoo filannoo dhiyoo uumamee turetti fayyadamuudhaan yakkeera. WBO'n akka jedhetti qondaalonni mootummaa tooftaadhaan uummata gidduutti qoqqoodinsa uumuu fi naannoo sanatti waldhabdee hawaasaa dhoosuuf hojjetaniiru jedhe.
Gareen kun humnoonni hojimaata filannoo mormuun dhaabbata amantaa irratti xiyyeeffataniiru jedhu kuffisuun aangawoonni itti gaafatamummaa jeequmsa dabarsuuf yaalaa jiru jechuun yakkeera. Lubbuu namoota nagaa darbuu isaa kan amane WBO'n dhangala'aa dhiiga kanaaf mootummaa yakke malee isaan keessatti hirmaannaa hin qabnu jedheera. Yaada torbee darbe BBC Afaan Oromootiif kenneen dubbii himaan WBO jireenya ayyaanaa himata Arsii Bahaa waliin wal qabate WBO irratti dhiyaate kuffisaniiru. Wanti Asekoo keessatti uumame osoo waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana hin jirre kan raawwatamedha jedhaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gochaa akkasii keessatti hirmaatee hin beeku gara fuulduraattis hin hirmaatu jechuun deebii barreeffamaa miidiyaaf kennanii addeessaniiru. Ta'us Komishiiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ragaaleen walitti qabaman qorannoo isaa keessatti hirmaannaa waraana bilisummaa Oromoo akka agarsiisan ibseera. Komishiinichi qorannoo itti fufuu isaa fi gara fuulduraatti gabaasa bal'aa akka gadi dhiifamus dabalataan beekseera. Keenyaa xumuraatiin pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii daawwannaa hojii guyyoota 3 gara Masriitti imalaniiru jedhame. Pirezidaantii Isaayyaas pirezidaantii Masrii Abdul Fattah Alsiisii waliin tumsa gamlamee nageenya naannichaa akkasumas dhimmoota gaanfa Afrikaa fi giddu galeessa bahaa irratti marii ni taasisu jedhamee jedhame. Ibsa kanaan qondaalonni waraanaa sodaa nageenya naannichaa dhimmoota biyyoota ollaa Eertiraa dabalatee wal qabatan waliin wal qabsiisaniiru. Taateen kun kan mudate Gibxii fi Eertiraan waliigaltee geejjiba galaanaa fi quunnamtii buufata galaana diimaa erga waliif mallatteessanii booda yeroo gabaabaa boodadha jedhame. Waliigalteen kun Asmaraa keessatti daawwannaa ministeera dhimma alaa Gibxii Baayidar Abdul Fattaa fi ministeera geejjibaa Kaameel Alwaazir taasisaniin uumame. Waliigaltee kana booda Kaayiroo fi Asmaraan bulchiinsaa fi nageenyi galaana diimaa itti gaafatamummaa biyyoota qarqara galaanichaa qofa ta'uu akka hin qabne ejjennoo isaanii irra deebiin mirkaneessaniiru jedhame. Ejjennoo kanaan aangawoonni Itoophiyaa fedhii biyya gaanfa Afrikaa uummata bal'aa qabduu fi loojistikii galaanaa kana qofaatti dhiisuuf tattaaffii taasifame jedhanii ilaalaniiru. Daawwannaan dhiyoo kunis quunnamtii diinagdee fi siyaasa Kaayiroo fi Asmaraa gidduutti guddachaa jiru hordofee kan mudatedha jedhame. Bira keessas jilli Eertiraa olaanaan Agos Gabrahiwoot hoogganaa dhimma diinagdee fi ministeera daldalaa industirii Nasraddiin Saaliin durfamu Kaayiroo keessatti aangawoota Masrii waliin daldala investimentii fi quunnamtii diinagdee bal'isuu irratti marii bal'aa taasisaa turaniiru. Aangawoonni Eertiraa walga'iiwwan kun tattaaffii walitti dhufeenya gamlamee gadi fageessuuf taasifamaa jiru keessaa tokko ta'uu ibsaniiru.